garuu Arsenaal ittisee jara kanarratti akkam ta'ee waancaa jalqabaa nu ilaalchisuu qabaadha kan yaadi keenya deeggartoota Arsenaal irraa ka'u akka PSG kana olaantummaa kee agarsiistee yoo taphattedha. Garuu akkasumallee carraa kan arguu hin dandeenye. Taphata darban irrattis yeroo 5-2 ta'an PSG'n tapha kana akka har'a taphatetti duubatti deebi'ee osoo tapha sana itti seeratee salphumatti garaagarummaa goolii bal'aatiin darbuu ni danda'a ture. Garuu yeroo sanatti dogoggora uumaniidha dhiibbaa kanatti haga kanallee kan of seensisanii garuu goolittiin osoo gara daqiiqaa 90 irratti galteetti ta'e gooliin Harry Kane sun dhiibbaa PSG irratti ni qabaattee turte. Ergasii gareen kun baay'ee fooyyeetti boqonnaa booda kan argaa dhiyaate ta'us garuu sarara ittisaa PSG qindaa'aa Luis Enrique muuxannoo isaarraatiin kan ka'e tapha kana to'atee bahuu kan danda'e. Kanaan alatti isaanis tikeetii isaanii lammaffaa Budaapestitti isaan geessu kutachuu danda'aniiti jiru. Arsenaal waliin caamsaa 22 akka Itoophiyaatti caamsaa 30 meesartii akka warra faranjootaatti Budaapestitti kan wal faana taphatanii Arsenaaliif carraa gaarii nawaa. No, sararri duuba Arsenaalii fi jifattoonni PSG walii faallaadha jechuun Arsenaaliif sararri duubaa cimaa yoo ta'u PSGdhaaf sararri fuulduraa isaa baay'ee cimaadha. Akkasumas ammoo sararri jidduu isaas baay'ee cimoodha. Gama kaaniin taphattoonni sarara jidduu Arsenaalis baay'ee cimoodha. Garuu ammoo sararri fuulduraa Arsenaal hanga PSG jabaadhaa miti. PSG narra waan torbee darbee gooliiwwan 4 lakkoofse gooliiwwan 4 keessummeesse dirree isaa irratti garuu warra guutumaan guututti jijjiireeti kan inni dhufee tapha qabxii qabu eessifatee bahuudhaaf kan inni taphataa ture. Ganamaan ammoo hojii mana Bayern Munichitti kenneeti kan inni xumuree daqiiqaa 9ffaa irratti goolii kubbaa Variskeeliyaan mijjeesse Usmaan Dembelleen gara goolitti jijjiiruun hojii itti kenne walqixxaachuudhaaf kan inni ifaajaa ture PSG Bayern Munich sana mootu walqixxaachuudhaaf goolii daqiiqaa dhumaa irratti galcheen kan inni dirree isaa irratti walqixxaate. Garuu ammoo tapha waliigalaatiin 6-5 kan xumuraaf dhaqqabee kana gooliiwwan hangana galuun kun kan inni mul'isu. Sararri duubaa kilaboota lachiyyuu hanqina mataa isaa qabaachuudha kan akeeyitu. Fakkeenyaaf taphoota Arsenaal taasisaa ture hunda irratti taphoota 14 irratti goolii 7 akkamtu itti galee akka walii galaattu taphoota 14 irratti goolii almost goolii 7 naannoo santu itti galee hundi gongoruu baadhee garuu ammoo faallaa kanaatiin walakkaa xumuraa kana ka PSG fi Bayern Munich qofa irratti yoo ilaalte gooliiwwan 11 kan inni lakkaa'ame. Kana jechuun taphoota 14 irratti Arsenaal goolii 7 gaafa keessummeessu kuni tapha lama irratti gooliiwwan 11 keessummeessee garaagarummaan jiru. Ittisaan kilaba sarri ittisaa kilaboota lachiyyuu qormaata yookaan ammoo akka hangam cimaadha ka Arsenaal wal bira qabne gaafa ilaallu ciminni isaa hangam gaa kan jedhu asirraa xixiqqaaluun ni danda'ama. Gama biraatiin ammootu sararri fuulduraa yookaan jifataan PSG fi kan Bayern Munich illee ciccimoo ta'uu isaa argisiisa. Gooliiwwan hedduudha kan isaan lakkoofsanii almost gooliiwwan tapha kana qofa irratti goolii 5 fi 6 kan isaan lakkoofsanii sararri fuulduraa PSG goolii 6 yoo lakkoofsu sararri fuulduraa Bayern Munich gooliiwwan 5 kan inni lakkoofsee cimaa ta'uu isaa argisiisa. Haa ta'u ammootu faallaa saniitiin sararri fuulduraa Arsenaal hangam cimaadha yoo jettee gooliiwwan inni lakkoofsaa ture bara kana gara jalqabaa qofa irratti Premier League Ingiliiz irratti goolii 5 Barnillee irratti immoo Leeds United kilaba tokko irratti lakkoofseera. Saniin ala Champions League Awurooppaatiin Atletico irratti goolii 4 lakkoofseera. San irraa kaafee ammootu goolii 2 takka kan inni baay'inaan xumuraa ture. So fuuldurri Arsenaal hanga PSG jabaadhaa miti jechuu dandeenya. Afaan guuttannee guddaadhaa miti jechuu dandeenya. Sararri fuulduraa PSG kubbaa fudhatee fiiguu danda'a. Kaawuntar attaakii galchuu danda'a. Kanneen akka Usmaan Dembellee fa'aa of keessaa qaba. Deebisee ammootu du'ee qarqara mirgaarraan of keessaa qaba. Taphattoota biroo sarara jijjiisa teessoo jirraarraa gaafa fiddee Baarkollaa fa'aa fiddee seensuu danda'a. Sarara jidduu irratti ammoo Viitiiniyaan Neves fa'aatu argama. Faabiyaan Ruiz fa'aatu sarara jidduu irratti argama gama PSGtiin yoo ilaalte. Kun ammootu salphaa isan taasisu sarara duubaa irratti akka kaasuuf yaalletti kanneen akka Paachoo Nono Mendes fudhachuu ni dandeenya. Nono Mendes akkuma har'a Olisee
cic godhee dhaabetti Bukaayoo Saakaas cic godhee dhaabuun isaa waan hin hafneedha. Sababni isaa bara darbes yoo yaadatte tapha biyyaa irratti Poorchugaalii fi Ispeen gaafa waliin taphatanii cic godhee dhaabee ture Lamiyya Maalee. Lamiyya Maalee isa biraan darbee kubbaa galchuu hin dandeenye qormaata guddaa itti ta'e. Har'as kan hin fudhannee Olisee akkasitti dirree keessa burraaqee goolii galchusan akka barbaade irratti goolii lakkoofsanii fakkeenyaaf gooliiwwan inni lakkoofsee yaadachuu hin dandeetta. Fakkeenyaaf Real Madrid irratti dirree Bayern Munich irratti goolii inni lakkoofsee daqiiqaa dhumaa irratti ilaaluu hin dandeetta. Akka barbaadetti utaaleetti kan inni lakkoofsaa ture kubbaas akka barbaadetti gangalchaa ture. Har'a ammoo wanti dirree keessatti mul'ataa ture faallaa saniiti. Gonkumaa kubbaa gangalchuu hin dandeenye. Kubbaa gangalchees dabarsuu hin dandeenye. Kubbaa milkaas dha'uu hin dandeenye. Hiriyoota isaati ispeeshaalii taphataan wingarii left wingarii right wingarii kubbaa jifataa sarra jidduu irra jiruu fi kubbaa keessatti cross gochuudha. Kubbaawwan miidhagaa cross goone garuu ammoo kubbaawwan yaalii hamma tokko taasisee ture. Ispeeshaalii kubbaa takka yaalee ture goolii eegaan PSG harkaa qabatee ture Olisee harkaa. Kanaaf Nuno Mendes gahumsi inni har'a dirree keessatti argisiise gahumsuma bara darbee argisiise gahumsa guddaadha. Qormaata jabaa ta'uu danda'a. Tooftaatti fayyadamnaan ispeeshaalii taphataan akka Bukaayoo Saakaa karaa isaa irra baanaan yookaan immoo kubbaa qabatee sanduuqa peenaalitii keessa seennaan haala salphaan paachoo bira darbee kubbaa shuut gochuu akka inni danda'u gamanaan tilmaamuu danda'a. Victor Gyökeres fi Harikeen wal bira qabne yoo ilaalle tapha kalee Victor Gyökeres taphateef tapha Harikeen taphate yoo ilaalle Harikeen deebi'ee taphattoota isaanii sarara jidduu gargaaraa ture. Ispeeshaalii hanga gooliitti achi dhaqee kubbaa fudhatee dhufaa ture. Sararri ittisa PSG bilisa ta'eetiin kan inni taphataa ture yoo xiinxaltee jiraatte. Walaba ta'aniiti. Ispeeshaalii Paachoo fi Marquinhos bilisa ta'anii taphataa turani. Taphataan isaan hin cinqin. Kubbaa qofa wajjin isaan cinqaa turani. Faallaa kanaatiin kalee Victor Gyökeres Atletico Madrid irratti yoo laalte kubbaa David Rayaan achi dha'u osoo kubbaan bira ga'in asitti taphataa dugdaan dhiibaa ture. Asitti taphataa qaama isaatiin taphattoota sarara ittisaa dhiibaa ture. Nama lamaan isa eegaa turanii jechuudha. Inni akkas isa qofaa isaatiidha kan inni taphattoota sarara ittisaatiif dhiibbaa uumaa ture. Garuu faallaa kanaatiin har'a gama Bayern Munichiin left wingoota lamaan Luis Diaz fi Michel Olise qofaadha kan sarara ittisaa rakkisaa ture. Garuu isaanis milkaa'uu hin dandeenye. Osoo yeroo sana Harikeen deddeebi'ee taphattoota sarara ittisaa rakkisee carraa gatee ispeesii uumuun argatu turanii. Ta'us boqonnaa boodas dogoggoroon abbaa murtee tokko mul'ataa turanii Bayern Munich irratti. Bayern Munich garuu deeggartoonni isaa komii hedduu kaasaa turanii. Bor wanti nuun arguuf jirru deeggartoonni Bayern Munich qabxii kana kan dhabneef abbaa murteeti jechuuf sababa kan isaan kaasan tokko kana. Kanaan alatti dhuguma akkati jette Bukaayoo Saakaan advaanteejii yeroo kana iddoo kanatti yoo argate garuu Bukaayoo Saakaa yoo ilaalte ta'e taphataa tokko maarkiteera ta'an carraan itti taphataa sanarraa ba'uuf qabu yeroo baay'een argitu. Bara darbe Nuno Mendes ilaalte ta'a. Bukaayoo Saakaan al tokko baay'ee rakkataa ture. Tapha deebii irratti kubbaa akka tasaa dhufte galche malee Nuno Mendesiin baay'ee to'atamaa ture. Yeroo akkasii Nuno Mendesiin ni rakkisattee kanatti yaaddu meebii kubbaa dafee gannuun dhiisu kubbaa yeroo itti saatii barbaannetti paas gochuu adiisu malee taphataan rakkisuu danda'u Maduukeedha. Kanaan Saakaan al tokko to'atameenaan taphata harkaa ba'uuf yeroo baay'ee ni dhiphata. Kanas ta'u sana Budapestitti waan ta'u ilaaluuf the day is going down. Guyyaan irraan gadee lakkaa'uu jalqabeera. Achirratti kan ilaallu ta'a. Garuu ammoo gama biraatiin sarara fuulduraa PSG fi sarara duuba Arsenaal irratti yaada gabaabaan kennuu barbaada. Akkasiin jedhee Arsenaal ittisaan isaa baay'ee cimaadha bara kana. Taphattoonni hedduu cimoodha. Ispeeshaalii William Saliba fi Gabriel Magalhaes muuxannoos fudhatanii jiranii. Waggoota 3-4-5 waliin taphatanii jiranii. Taphatan qindoominni isaan ittiin taphatan haala wal dubbisuutiin yoo kan taphatan taate taphattoota sarara fuulduraa PSG dhaabuu danda'an jedheen yaada. Garuu ammootu isaan jidduu taphataan tokko bahee taanaan isaan dhaqqabuu akka hin dandeenye jala sarara himuu barbaada. Saffisni sarara jifataa PSG qabu. Usmaan Dembélé fudhachuu dandeetta, Doué fudhachuu dandeetta. Saffisni isaan qaban adda. Kvaratskhelia fudhachuu dandeessa. Taphattoonni kun lachuuyyuu saffisa addaa qabu. Mee Kvaratskhelia fi Doué qarqara wingarii lamaan irraa waan tokko kaasuu ayaalu. Qarqara mirgaarraan kan taphatu Douédha. Arsenaaliif ammootu qarqara bitaarraan kan taphatu Ricardo Calafioriidha. Yookaan ammoo Hinkaapeedha. Hinkaape yoo taate dhaabuudhaa fi hamma tokko
irrakkatu. Maaliif saffisas qaba. Tagal godhee kubbaa harkaa buusuu danda'a. Faallaa kanaatiin garuu Riikaardoo Kalaafiyorii yoo ta'e Riikaardoo Kalaafiyoriin uumama isaatiin taphataa deemee saffisaan deebi'ee hin dandeenye. Du'ee yookaan ammoo taphataa akka Vereskeeliyaa gadhiistee deemte taanaan balaan inni goolii lakkoofsuuf qabu baay'ee olaanaadha. Baay'ee olaanaadha. Kanaaf achirratti Kalifiyoriin taphattoota sarara gidduu walii galee kubbaa daddabarsuu irrattidha kan inni gahumsa qabu. Ittisa irratti duubatti yeroo deebi'ellee kubbaa ittisuu irratti yeroo akka inni rakkataa ture ilaalaa turre. Kanaaf dhugumattuu moor fiigichaanis taphataa irraa kubbaa fuudhuudhaafis inkaappeen yoo seenedha kan taphicha irratti baraaramnu. Kanaan alaa qarqara mirgaa irratti Tiimberiin rabbiin kadhachuu qabna. Tiimberiin akka gara dirreetti nu deebi'u. Tiimber deebi'ee jennaan taphataan lakkoofsa 7 PSG karra sanadha. Yoo isa darbee dhufe Saalibaa quunnamaa. Saalibaan kan wal dubbisu Gabriel faana waan ta'eef moor haga kana ni dhiphatottee yaaddu. Garuu waayitii taanaan ammas qaxxitu kallattiidhumaan Saalibaa qofa biradha kan inni dhufu. Waayitiin taphataa kana ittisuuf gahumsa ni qabaata jedhee yaaduun baay'ee nu rakkisaa. Saffisa qaba. Garuu Tiimber yoo ta'e murteessuudhaaf baay'ee rakkatu. Taphataa dandeettii qabudha. Inni nuu deebi'a taanaan yaaddoo hagas mara jedhamu hin jiru. Gara sarara fuulduraa irratti qofadha amma yaaddoo nuun qabna. Deeggartoonni kilaba hedduu waan isaan kaasaa jiran kanadha. Arsenaal PSG taanaan salphumatti goolii bara darbe Inter Miilaan irratti goolii 5 gale ilaaluuf jirraadha kan isaan jedhani. Kun abduu isaaniitiif illee arguuf waan ulfaatudha. Maaliif ittisarra kan qabnu Saalibaa, Gabriel hinkaappeenis ni jira. Tiimber yoo hin jiraanne ta'e Biin Waayitiif hinkaappeedha kan nuun dudduubaa qabnu. Hinkaappee Moskeeraadha kan nuun duubarraa qabnu. Karreegaan keenyas karreegaa Inter Miilaan osoo hin taane David Raayaadha. He flies like a bird. Kubbaa wajjin barrisee qaqqabuu kan danda'udha. Kanaaf salphumatti harka kennan wanti jedhu hin jiru. Maalumaafuu kan guyyaan murteessu ta'a Siraaj koo. Ayyee ulfaadhu galatoo bisaa miti.